طيب وما يكنا نقدس يكنا نبات يكنا نقولت وان دبين يعني نجر تلنيال لمن دستلال لم تلاكل لاكل لم ايه حلال ما يكنا تكن أكنا خلاص يقول بعد ما نقول أنا يجيب من الشيء أي قالوا من دمني ما نومي عندكم كل يوم دزنا مليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو سكينة في كبجمتو سكينة أكامي نجاهجرتن مهي الحمد لله نهي يرود رأسي نهي بنيجرا هرّا كنود فيجرا يوتيوب كينيا هرّا دابسي توري أما ديبي جرا نهيس هرّاس هرّوا قبل فيجرا وان هراوي ساق بدي دفه مال يون جت جارسك يرى يعني دوران مناكيسا ولتي قاقاتوري ኦሮሞኛ ይጠፋኛል እና ግን እየለመድኩ ነው አልহামዱሊላህ እኛ ግን አልহামዱሊላህ ኦሮሞኛ አይገባኝም ለዚህ ነውና ነው ዛሬ ከባሌ ጋር ሁሌም ረብሻ እንፈጥራለን ለምን ብትሉ يعني بالين ሁሌም ደሞዝ በተሰቦቼ ጋር ላክልኝ ስለው አይልክልኝ ለምንድነው የማይልክልኝ ብዬ ሁሌም እነዛን እንጨቃጨቃለን ቤት ውስጥ ዛሬ ደግሞ እስቲ ቆይ እናንተ ምን እንድትመለከቱ ብዬ ዛሬ ሲጠይቃለሁ እንዴት ምን እንደሚል እስቲ ይልክልኛል ወላ አይልክልኝም እና እስቲ አብራችሁን እንግዲህ ታያላችሁ አሁን እሱ እየመጣ ስለሆነ ከስራ ጠይቀዋለሁ ምን እንደሚል ማለት ነው እና ሲቆይና ያለን ምን እንደምትሉ አብራችሁ ታያላችሁ ዛሬ ነው የምላችሁ ዛሬ ይሄንን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ሲቆይ ምን እንደሚል ደግሞ ታያላችሁ እናንተ ይልካል ወላ አይልክም ለዓለም ሲና ያለን እና ደግሞ አትቀየሙብኝ እኔ ኦሮሞኛ ስለማልችል አትቀየሙብኝ አሁን እሱ እየመጣ ነው ታያላችሁ እንግዲህ ምን ስራ ምን ማለት ቆየ ስራ ላይ ነበር ስራ ወንድ እንደነሽ አላ ምን አዲስ ዛሬ ደግሞ አዲስ የለም ምን አለ ይበላ አናግራቸው እነሱም ሰላም በላቸው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تابي وردتو دعوتو تكينا كم جرتو نجين ربي بك مسنجر تانتي سنالا كابوسين جنا هرا جبت دوري مالك كابتن بتنبيله وهم دافو يوتيوب نسي جرا وغرابي توري چوراس دورا أما مو سراي جرا يرو يدو دلغارا دامني توري أما مو فيديو يوتيوب نسي سراي كيوان جروف akka daawwattanii jechuudha har'a waan dalagattee qabattee ittiin dhufte ilaala kame qabattee dhufee kulleem yani waggaa dhuftu maatii kiyyaa yeroo hedduu na bilbilannaa gaafata mallaqaa ergi maaliif taattee na jedhuu jiranii yani maal jetta na ergitamoo na ergitu akkam garnaa jetta mallaqa akkamii maallaqa biyyaaf na ergita ammas ati yeroo hedduu maallaqa naan jetta maallaqa bas atis akkuma maatii qabdu bas anis maatii qaba bar yoo min ergina jedhee dubbadhee beekaan warra keenyaaf ergisiin jedhaa jira keef yeroo hundu akkana jetta maali yaa Khaalid si maali akkana atis ni ergita anis naan erga karaa duubi amma bar nuti maallaqa erguu osoo hin ta'in isaanis maatiidha dhugaadha maatii keetiin erginaa fi garuu anis maatii qaba akkuma maatii qabdu maatii kiyyaafis ni ergina yoo jette nuti hoo isaanumaa fi maatii makeetiin maallaqa hin ergine yoo jenne nuti hoo iddoo kanatti maal ta'uu qabdu yaani daruri isaa isi ummaa kiyyaa abbaa kiyyaadha daruri naa guddisanii naa nyaachisanii akka ummaa kiyya ammaan qabdaati daruri na ergita yaa Khaalid ijoollee keenyaaf bar nuti ijoollee keenyaaf waan tokkoof duuba kaa'uu qabnaa ijoollee keenyaaf waa godhuu qabna waan ofii keenyaaf waa godhachuu qabna dura jedheeti malee maatiin erginu osoo hin ta'in dura maatii keenyaaf ijoollee keenyaaf waan ta'u jechuudha waan ijoollee keenyaaf ta'u ofii keenyaaf godhanne achi booda maatii keenyaaf maatiif yoo ergina dhugaadha. Na dalaguu jirra kalaas biyya ergee hin beeku akkana jetta amma har'a si gadadhee amma si gadadhee naa jitte mee amma idaa dhufuu jira naa erge Mana maallaqa cikin fedhan haas amma maallaqa yoo argite naa erge maallaqa ni beekta amma maallaqni kaas jiru maallaqni as hin jiru maallaqa harkaa qabnu guutuu ergeenee jirra jiru
anis dalagaa wayii achitti eegala jedhee waan saniif maallaqa biyya ergee ture. Amma maallaqa waan hin jirre safinne gaafa maallaqni argameetiin jedhatti ufii kenna ijoollee kenna maatii kenna eega waan tokko lafa kenne booda achi booda deebinee maatii keessaniif ergina. Malee ammatti maatii nama tokkootu maatii keettis ta'ee maatii fi wanni takka riyaala takka wanni hin danda'amu. Na ergitaa daruuri na ergitaa. Sitti mee jira maallaqa laal qassi bilee suuta jennee ijoollee kenna. Suutaan jiru suutaa akkanuma amata hammami suutuma jennee ergina. Kana dalagna kana qoy kana mana jarra akkanuma na jetta. Amma soobiri godhee kalaas amma si eegee kalaas amma moo na daruuri na ergitaa. Yaani ummaa kiyya amata hammami akkanuma harka kiyya nyaattee hin beektu wallaahi. Yoo na erguu baate maal godhamu maatii keetiif yoo maallaqa erguu baate maal godhu? Isaan kalaas waan yookiin inni ergitaan jeetti haalaalan jeetti mee inni jarrabaan jee yaani ልጀርብህ ብዬ ነው መላክና ለመላክ ይውልክ ሰው ይስማልክ ብዬ ነው ና ergitaa moo ergitu waan jettu jedhi. Anamo maallaqni si ergu hin jiru jedhee baranama jechuun maallaqa ammatti wanni si ergu hin jiru ijoollee kiyyaaf jechuudha dura nama kana keessatti waggaa meeqatu umrii kiyya fixee maatii kiyya ijoollee kiyyaaf osoo waan ummaa kiyyaadha bar ummaa kiyyaa bar ummaan kee ijoollee kee si jalti ummaan kee ijoollee teera si jalti kanaaf ani ijoollee kiyyaaf ummaa kiyyaan naan ijoollee kana niin argadda na dhaggeeffadhu ijoollee kiyyaaf waan tokko eega godhee booda saniin booda maatii kennaa fi keetiifis maallaqa erga saniif yoo jette maallaqni wayiitu kan maatii keetii ta'e hin jiru. Yaa kee taa'ee daawwitu isaanii keenya shif mee laaltanii waan jedhu laaltanii ሁሌም እንደዚህ ነው የሚለኝ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ለቤተሰቦቼ ላክልኝ ስለው አይልክልኝም። ለምንድን ነው ግን አሁንም መልሼ እጠይቀዋለሁ ምን እንደሚል ማለት ነው። ደግሞ አሁን አረፋ ኢድ እየመጣ ስለሆነ እንድልክልኝ እፈልጋለሁ። በሆነ ተጨቃጨቅን ሁሌም እንደዚህ እንጨቃጨቃለን። ምን እንደምትሉ ጣፉልኝ በአላህ እንደው ምንድን ነው። ለማንኛውም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በኮሜንት እየጻፋችሁልኝ ማለት ነው። ምን እንደምትሉ ሲንገሩ ይባላል። ምን ልበለው እሱ ግን ምን ላድርገው ያኒ በምን ልለምነው በእውነቱ ላይ